warqee uffattee ulfinaan faayamtee mirga ilmaa ishee kan jirtu haadha Gooftaa jaalatamtu. Uffata warqee uffattee ulfinaan faayamtee mirga ilmaa ishee kan jirtu haadha Gooftaa jaalatamtu. Ifaan guutamteetti beektuu jireenyaan golgamtee ulfinaan mul'atte urjii samiirraan marfamtee jawwichi hin dandeenye balleessuudhaafi dhama'ee humna Waaqayyootu ayyaana isheedhaaf ta'e. Jawwichi hin dandeenye balleessuudhaafi dhama'ee humna Waaqayyootu ayyaana isheedhaaf ta'e. Uffata warqee uffattee ulfinaan faayamtee mirga ilmaa ishee kan jirtu haadha Gooftaa jaalatamtu. Ilmi ishee tokkichi jaalalaan addunyaa bitee Gooftaa diina jalaa boojuudhaan kan booji'ate ishee badhaasetti ijoollee Addaamii hundaa dubaroota keessa dhugoomatti Maariyaam addaa. Ishee badhaasetti ijoollee Addaamii hundaa dubaroota keessa dhugoomatti Maariyaam addaa. Uffata warqee uffattee ulfinaan faayamtee mirga ilmaa ishee kan jirtu haadha Gooftaa jaalatamtu. Sikkee sibiilaatiin hoolota isaa kan tiksu yeeyyiin akka nyaanni daa'oo ta'e kan miliqsu isheerraa dhalaate addunyaa inni fayyise warra amanaani boqonnaa gaarii qopheesse. Isheerraa dhalaate addunyaa inni fayyise warra amanaani boqonnaa gaarii qopheesse. Uffata warqee uffattee ulfinaan faayamtee mirga ilmaa ishee kan jirtu haadha Gooftaa jaalatamtu. Sikkee sibiilaatiin hoolota isaa kan tiksu yeeyyiin akka nyaanni daa'oo ta'e kan miliqsu isheerraa dhalaate addunyaa inni fayyise warra amanaani boqonnaa gaarii qopheesse. Isheerraa dhalaate addunyaa inni fayyise warra amanaani boqonnaa gaarii qopheesse. Uffata
warqee uffatte